Nagaan nagaa caalu nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloonni waldaa keenya keessaa hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo jiraata hundumti keessan eegamtanii gargaaramtanii baga guyyaa har'aa kana geessanii ayyaana masqalaa jedhama yookaan ayyaana argamuu fannoo jedhameetu beekama jechuudha. Guyyaan har'aa kuni baga guyyaa argamuu ayyaana fannootiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa fannoon yoom bade yoom argame waan jedhullee macaafni qulqulluun keenya kaa'uu yoo baate warri kaan immoo argama fannoo akkatti fannoon argamee fi wantoota tokko tokko kaa'uu yaalu. Haa ta'u malee garuu mee walii wajjiniin wantoota toora fannoo maaliif fannoo kana akkamiin ilaalu jarri kun jennee yoo ilaalle gaariidha. Luqaas boqonnaa 9:23 irra ergaa wayiitu jira yookaan sagaleen guyyaa irraa kana dubbifachuuf maaluu hin jiraata. Kanaaf Luqaas boqonnaan 9:23 maalluun jedha. Luqaas 9:23 akka kana 9:23 hunduma isaaniitiin eenyu illee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundumaa na duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatama. Garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu in oolfata. Egaa namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise of balleesses bu'aan isaa maalidhe? Eenyullee anatti dubbii kootti yoo yella'e ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamootaattis yommuu dhufu isatti yeella. Dhuguman isiniin jedha, dhuguman isinitti hima, namoota dhaabbatanii jiran keessaa utuu hin du'in mootummaa waaqayyoo kan argan jiru jedhee ameen. Waaqarratti lafarratti siif galatatu mala galatatuuf ta'a. Mootii koo mootii waaqaaf lafaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinniif galanni guutuun bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Ati tiksee keenya isa nuuf foo'e isa araaraaf jaalala bara baraa nutti agarsiisedha fi maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ammas yeroo kana ayyaanni kee nu wajjin ta'ee dubbii kee dubbii qulqulluu kana akka nu hubachiisu hundumaa caalaa si kadhanna. Furri kee qulqulluun humnaan nu gargaaru maqaa Yesuusiin ameen. Amma waa'ee fannoo waan muraasa tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Amma waa'ee fannoo kana warri tawaahidoo yookaan tawaahidoo ortodoksii seenaa dheeraa tokko lafa kaa'u. Fannoo yeroo jedhan waan baay'ee haasa'u. Mee akka ilaalcha isaaniitti ta'u kan akka barsiisa warra tawaahidoo ortodoksiititti waa'ee fannoo maal jedhu? Dhugaas haa ta'u dhugaa ta'uu haa baatu. Waa'ee fannoo maal jedhu? Akkan toora maxxansa isaanii kitaabaa fi barruulee garaagaraa toora miidiyaa hawaasaa irrattis haa ta'u iddoo garaagaraa irratti akka isin argitanitti fannoo maal jedhanii akka isaan hiikanii fi waa'ee fannoo akkamitti akka isaan dubbatan mee isiniif qooduun yaala. Fannoon waa lamadhaa jedhu. Fannoon waa lama jedhu. Tokko gidiraa simachuudha, rakkoo obsanii moo'uudha, dhiphina ergamoonni dabarsan kan warri kaan fayyaatti gogaan irraa ba'ee, kaan du'anii, kaan reebamanii, kaan magaaziidhaan muramanii dhiphina ergamoonni dabarsan sana fudhachuudha. Fannoo jechuun jedhu. Lammaffaa waan lama jedheera. Lammaffaa fannoo jechuun bifa hida'uun kan walirra qaxxaamuru yookaan muka walirra qaxxaamure jechuudha. Waa'ee kanaa akka kana danii ibsu. Yesuus waa'ee kanaa akkas jedheetu dubbateeraa jedhu.
fannoo koo baatee kan na duukaa hin buune anaaf kan malu miti jedha waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu fannoo inni irratti fannifame kana baachuun nuuf ta'a. Namni fannicha baatee na duukaa hin buune anaaf kan male miti jedha waan ta'eef kanaaf fannoo sana baachuu qabna. Hundumti keenya maatama keenya waan ta'eef fayyina keenya waan ta'eef fannooni qulqulluudha fannooni sagadamuu qaba fannoof hin sagannaa yaada jedhu qabu. Garuu kutaan suni fannoo ofii isaanaaf jedhee baatu baatee kan na duukaa hin buune anaaf kan male miti jedha malee fannoo koo baatee kan na duukaa hin buune hin jedhu. Kana maali? Maatiyus boqonnaa 10:38 isinumti iyyuu dhattanii dubbisuu dandeessu. Fannoo koo baadhaa hin jedhu. Isaan garuu qaxxitaa interpret kan isaan godhani fannoo koo baadhuu na duukaa bu'ii jedha kunoo achirraa jedhu. Fannoo koo baadhuu hin jedhu. Fannoo kee isa ati anaaf jettee baattuudha. Inni maal akka ta'e dhumarreen ilaalla. Kanaaf akkaataa fannoo kanaa immoo gosa 3 yookaan 4 lafa kaa'u. Tokko meetirraa kan hojjetamu baachuu dandeenyaadha. Meetirraa kan hojjetame jechuun bakka widdiidha fannoon gooftaa iddoo guddaa itti kennuudha jedhu warqeen jira, meetiin jira, mukti jira jechuudha. Kanaaf fannoo kana gosa 4 irraa kana hojjetannee morma keenyatti baachutu nurra jira baadhu jedha waan ta'eef yeroo jedhu kaasu. Waa'ee fannoo yeroo baachuu yeroo kaasanii waa'ee Simi'oon namicha biyya Qareenaa yookaan Afrikaa kibbaa mandaraa xiqqoo Liibiyaa keessa jiru tokko kaasu. Waa'ee namicha Simi'oon isa biyya Qareenaa yookaan Israa'el keessa Afrikaa kibbaatti kana as aantu Liibiyaa keessatti namicha argamu waa'ee Simi'oon kana yeroo dubbatanii Simi'oon kun fannoo gooftaa utuu inni qonnaa galu fannoo gooftaa baachisaniiru baateera. Kanaaf fannoo baachuun isaarraa jalqabe waan ta'eef nuyi fannicha baachuu qabnaa jedhu. Amma akka isaan jedhanitti namichi sun oriijinaalii fannoo isa guddaa muka jiidha walirra qaxxaamure gara qaraanioo kan aadaa ba'e fannoo sirrii oriijinaalii kan baate isadha. Namichi suni fannoo baadhe jechuu hin danda'a afaan guutu. Fannoon baadhe ani masqaliin tashakkin maallu jedhee waaqa duratti illee dhugaa baachuu kan danda'u namicha sana. Isarraa kanaaf warri har'a muka fannifatanii wanta garaagaraa qirixanii baatan hundinuu fannoo baatan hin jedhamu. Namichi garuu fannoo baateera. Fannoo kam? Fannoo gooftichaa baateera. Kanaaf yoo fannoo baachuu ta'e akka namicha Qareenaa sanatti jirma guddaa qirixanii baachuun isaaniif hin mala jara kana. Fannoo baanna yoo jedhan akka namicha biyya Qareenaa sabii yookaan Afrikaa kibbaa keessatti kan dhalate namicha Liibiyaa sanatti muka guddaa isaa walirra qaxxaamursanii harkisaa oolutu irra jira. Fannoo baanna jennaan. Oriijinaalii fannoo sirrii kan baate isa waan ta'eef. Egaani waa'ee fannoo baachuu isatu iyyuu lafa nuu kaa'e jedhaniitu dubbatu. Fannoon immoo gidduutti fannoon hin badee argamee jedhu amma ayyaana masqalaa kana yeroo kaa'anii fannoon kun hin badee waan jedhu badee argame hin awwaalame hin dhoksan warri Yihuudotaa. Kanarraan kan ka'e gaafa fulbaana 10 amma gaafa fulbaana 10titti hin dhabame fulbaana 10 iddoon isaa argame fulbaana 10ti hanga ji'a ja'a ol yookaan ji'a 7 ol fannoon suni qotamee kan ba'e ji'a baay'ee ture. Kanaaf fannoota argame guyyaa akkasii kana ifa kanaan daamaraa ifu kanaan fannoon argame. Eeshi amma macaafni qulqulluun keenya fannoon achi argame asii argame daamaraadhaan argame namni fannoo arge sun abaluu jedhama waan jedhu macaafni qulqulluun keenya kutaawwan 66 nuyi qabnu kana waan nuuf addeessu tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u malee garuu akka ibsa isaan godhaniititti namoonni kana akkaataa garaagaraa waan hubataniif xuquura yaala. Seenaa dhalachuu Yesuus Kiristoos uumamaa jalqabee hanga raajonni kan dubbatan dabalatee kakuu haaraa keessatti hongeolota arfaniin hojii hojjetame
akkaataa fannifamuusaa, akkaataa qabamuusaa, akkaataa fannifamuusaa, akkaataa du'uusaa, akkaataa du'a moo'ee ka'uusaa erga haasaanii booddee gaafa deemu fannoo isaa kana bartootaaf kennee deemee jedhu. Fannoo kanaan hojii hojjedhaa jedheetu deemee jiru. Fannoo kanaan hojii hojjedhaa jedhee kanaaf jarri yookaan bartoonni fannoo kanaan hojii gurguddaa hojjetanidha. Fannoo kanaan jaamonni ilaalaniiru. Fannoo kanaan warri naafatan diriiraniiru kan du'e ka'eera. Fannoo kanaan dinqii gurguddaatu ta'ee jedhaniitu barsiisu. Fannoo kanaan hojii gurguddaan waan hojjetameef Yihuudoonni kana inaafaniitu fannoo kana irraa fuudhanii bartootarraa gadi fageessanii ciqilee 90 awwaalanii. Erga awwaalanii booddee fannoo kana fannoo attootaa sanas bukkeetti dhaabanii sadeensaa in awwaalanii. Erga awwaalanii booddee labsiin biyya sana akka mootii biyya sanaatti jedhu irratti labsamee kosii warri gattan hundumti keessan akka magaalaatti iddoo sanatti gataa jedhanii kosiin achitti gatame. Erga kosiin achitti gatame booddee kosiin kun tuullamee gaara 3 gurguddaa ta'e. Gaarri 3 kun fannoo Yesuusii fi fannoo attoota lamaan irratti kosii waan gatameef gaara gurguddaa ta'ee jedhaniitu lafa kaa'u. Egaani mi'a fannoon kun gaafa awwaalamu jedhu mi'a fannoo irraa wajjin mismaara wajjin eeboo isa waraanee wajjin ulee ittiin isa rukutanii wajjin hadhooftuu dhugee wajjin uffata isa irratti uffate sana wajjin kana hundumaa wajjiniin awwaalame fannoon sun jedhu. Egaa Yihuudoonni erga awwaalanii booddee fannoo warra attootaa sanaas achumatti awwaalanii egaan kosii gurguddaa yookaan tuullaa kosii gurguddaa akka gaaratti mul'atu 3tu iddoo sanaatti argamaa jedhaniitu ka'u. Yihuudoonni warra fannoo kana barbaadan ari'achaa turanidha. Gowwoomsaa turanidha. Utuu akka kanatti ta'uu waggaa 30 ture. Waggaa 300 ture jedhanii barsiisu. Fannoon kun dhokatee waggaa 300 ture. 300 kana keessatti warri fannoo kana barbaadan fannoo keessa isin argineera jedhaniit muka tolchanii muka seexanni irra buluudha jedhanii iddoo biraatti nama erganii namoonni achitti seexanni kottaa isin fayyisaa jedhee namoota waamaa ture. Namoonni iddoo yeroo sana yeroo dhaqan dhukkubsatanii galu. Mootiin biyya sanaaf fannoo sirrii jalaa dhoksee fannoo kana immoo rakkisaa ture. Fannoo kana immoo seexanaa ta'ee namootan gowwoomsaa ture waan jedhu lafa kaa'u. Ergasii booddee dubartiin Illeeni jedhamtu tokko abbaa manaa kan qabdu turteedha. Abbaan manaa ishii baay'ee itti naafa waan ta'eef itti naafuu isaarraan kan ka'e qabeenya guddaa qaba. Qabeenya guddaa qabu kanarraa kan ka'e itti naafe isaa booddee saanduqa tolchee akka galaanni ishiitti hin namminetti galaana keessatti fuudhee dhaqee hin ceeneedhee walakkaa galaanatti darbatee ba'eedha. Dubartiin kun biyya Qorisxaaxiyaa achi gara biyya biraatti dabarteetu galaanni sun qarqaratti fuudheetu fe'edha. Galaanni suni mootii biyya biraatiif dhaqee kenne yookaan dubartii sana arganiitu mootii biyya sanaaf dhaqanii kennanii waan jedhutu jira. Mootii biyya sanaaf dhaqanii kennan. Mootiin biyya sanaa gaafa arge dubartittiin baay'ee waan bareedduu fi ati Maariyaamiin fakkaattaa, ati qulqulleettidha jedheeniitiyyuu fuudhee haadha manaasaa godhatee jedhu. Amagaa dubartiin kun waa'ee fannoo beetti.Illeeniin kun waa'ee fannoo beetti. Biyya fannoon bade kana keessaa gara biyya biraatitti galaana nyaatamtee dabarte jechuudha. Isaa booda biyya san keessatti heerumtee abbaan manaa ishii mootiidha. Deemsa keessa mucaa deessee fi mucaa deesseef kana waaqaaf wareegde. Yaa Waaqayyo mucaa koo kana yoo naa guddifte ani fannoo koo isa biyya kootti bade sana fannoo kee sana barbaadeessiif nan argaa jettee wareegdee fi mucichi sin guddate abbaan manaa ishiin du'e ishiin mootii taate bara mootii taate keessa gara magaalaa Yerusaalem yookaan gara biyya Israa'elitti bara biyya keessatti dhalatee sanatti deebiteetu walga'ii gurguddaa 4 geggeessitee jedhu. Walga'ii gurguddaa ishiin geggeessitan kana keessatti mootii waan taateef biyya fannoon bara waggoota 30 dura badeera. Fannoo kana warra argitan
information isaa nuu kennaa jettee Phaaphaasota biyya sanaa hin gaafatte. Mootii waan taateef itti muu hin barbaanne nu jeettidhanii waan yaadanii fedha. Seenaan isaan lafa ka'an. Kanarraa kan ka'e gaafa akka kanatti rakkatanii gaafa akka kanatti dhiphattu fannicha arguu waan barbaaddeef maanguddoota umurii quufan nama lama argatte. Namoota lamaan kana gaafannaan hin dhoksanii. Si'a biraa ammas soogidda sirriitti nyaachiftee bishaan dheebochiiftee bishaan immoo magaalaa ishii duwwaa keessa akka jiraatu goote yoo fannichi bakka jiru natti himtan duwwaan bishaan kana isinii kenna jetteeni isaanis hin didanii jedha. Dhumarraa daamaraan akka ibsamu goote. Daamaraan akka ibsamu goote. Daamaraan akka ibsamu goote. Egaani abbaa manaa ishiitiin galaana keessatti kan gatamte galaanni qarqara galaanatti baaseeran siniin jedhe achi abbaa manaa argattee mootiitti geeffamtee mootiin haadha manaa godhate mucaa deessee fi abbaa manaa ishii duunan ishii mootii taate waaqaaf waadaa galtee mucaa koonaa guddiftee fannoo keensii barbaadaa jettee waadaa galtee bara 312 baraanxiyaa hunda bitte biyya sana keessatti baraanxiyaa biyya jedhamu keessatti hunda bitte waggaa 7 hin bitte bara 319 keessa abboota amantaa walitti waamtetti kan ishiin waan kana mariisiste. Gara Yerusaalemitti saragillaadhaan deemte walga'ii gurguddaadhaan fi qorama akkasumas sagada gurguddaatu geggeeffame. Dhuma irratti waan waggaa 30 dura kosii 3 irratti tuulamee fannoorra kan mul'ate odeeffame. Fannoo tuullaa kosii 3 gaara kan fakkaatu 3 akka jiru biyya Israa'el keessaa magaalaa Yerusaalem keessatti odeeffannaa kana argatte. Dhuma irratti waggaa 300 dura kosiin 3 ol tuulame kana gaafa odeeffannaa argattu daamaraa ixaana tuulte harri guddaan akka aaru goote. Harri kuni haareetu edhu haareetu sillaasee bira ga'e waaqa bira ga'e sagadee gad deebi'ee ilaala. Harri ishiin arsitu kun ixaanni ishiin arsitu kun haaree eessa ga'e sillaasee bira ga'e sillaasee bira ammoo gad deebi'ee bakka fannoon jiru kanatti sagadee mataan haaraa kanaa gad deebi'ee bakka iddoo kana fannoo jira jedhee hargisiise harri. Iddoo sanatti fannootu argame. Erga fannoon sun argame booddee namni walitti qabame guyyaa 7 halkan hin turre yeroo fannoon kun argamu halkan hin turre guyyaan 7 walitti fufeetu guyyaa ta'edha. Akka isaan ibsanitti. Fulbaana 17 qotuu eegalanidha. Fulbaana 17 jechuun guyyaa irraa kana ilaala. Qotuu eegalanii daamaraadhaan harri sun waaqa bira ba'ee sagadee gad deebi'ee iddoo fannoo sana jiru argisiisee hin mul'ate. Egaa mul'atee booddee isbii walitti qabame ifatu ta'e dinqiitu ta'e. Isaa booddee amma gaafa bitootessa 10tti fannoon mi'oota isaa wajjin awwaalamee wajjin ba'e. Bitootessa 10 ba'e. Bakki inni hanga bitootessa 10tti nima qotu jechuudha. Hamma bitootessa 10tti nima qotama jedhan. Gudii isaanii isinitti hima, macaafa isinitti hima miti. Kanaaf waa'ee fannoo waan baay'ee jedhu isaanii fannoon kun eega sana biyya Israa'el keessaa deemee biyya ishiitti fudhattee galtee biyya san keessatti hin sagadamee fi mana sagadaatu ijaaramee fi isaa booddee fannoon kun garri mirga isaa gara Itiyoophiyaa dhufee gara biyya Amaaraa keessaa gara iddoo tokko ammayyuu akka jiru akka kanatti ibsu jechuudha. Fannoon akkana jedhani yaa jara keenya macaafa qulqulluu miti isinitti himaa kana jiru. Amma fannoo namni dubartii fannoo barbaaddu kun qoy waggaa amma kana fannoo barbaaddee fannoo argattee haa jennu. Muki waggaa 30 lafa keessa taa'e deebi'ee akkamitti muka ta'a tokko muka waggoota dheeraa lakkoofsu ta'a waggaa 30 sorry waggaa 300 jechuu kooti dogoggoraan jedhamnu waggaa 300 taa'ee dhu waggaa 300 muka
biyyoo keessa taa'e kosii keessa taa'e isaa bira isaa jechuudha. Achi baaftee sabooddee akkana jedhu aarri immoo aarri bara dhaloonni waaqayyoof sagaduu dhiisan aarri Sillaasee bira bahee sagadeetu gara iddoo fannoon jiru sanatti gad deebi'ee sagade ምን አይነት አባባል ነው? ሁለተኛ ጉዣን ቶርበ ወልቲ ፉፌ ኢፌ ኤሮ ጋፋ ኩን አርገሙ ሲነጃይ አናፍ ፈኖድ አተው ባየሳ ኡመታ ከና ዋኑ መንጫፈም ንንጎወምሱን ድሩማ ቤከማ ዋን ተይፊ arrammoo akkatti isaan daamara guba yoo laaltani fannoo keessa kaaniitu abiddaan gubu. Ishi hiikaa maal qaba kun immoo jettanii gaafattan waayyuu isin hiiku isaan hiikaan dhabanii. Amma daamaraan gaafa gubamu muka walirra qaxxaamursanii fannoo fakkeessaniitu keessa dhaabanii ibiddatti kaa'u. Akkana jechuun fannoo gubaa irraa jecha jedhu karaa tokko immoo fannoo gubnaa jedhu. Haa ta'u gaa amma waa'ee fannoo maal beekutu nurra jiranu waan nu fayyadu. Namoota fannoo baatanii ani waanan jedhuun fannoo nati baattu kun si fayyadus si miidhus jedheetan itti hima. Xiqqeessee qirixee waan baatuuf badaa ittiin ulfaatu hin miidhu. Baachuusaaf immoo waan fayyadamu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf hojii faayidaan alaa hojjetaa jechuudha. Kanaaf waa'ee fannoo hubannaan nu qabaachuu qabnu maaliin? Nuyi fannoo hin jibbinaa? Hin jibbinu. Fannoon kan Yesuus Kiristoos irratti fannifame, fannoon mallattoo fayyinni keenya irratti raawwatame waan ta'eedhaaf hin jibbinu. Garuu fannoof sagadama yaada jedhu hin fudhannu. Fannoof sagadama. Fannoof sagadama. Saganni fannoof hin malu. Yesuus geetaan. Kanaaf fannoodhaa fi jireenya yeroo iddoo tokkotti ilaalu fannoo fi jireenyi walii wajjiniin hariiroo hin qabaatu. Akkaataa egaani ibsa isaanii keessatti qabxii dura ibsan tokko irratti gaariidha. Fannoo jechuun rakkina simachuudha isa jedhanii bira buusuu isaanii gaarii kaansaatu soba jalaa ta'e malee. Fannoo hin baannaa isa ganna miti. Fannoo maalinni macaafa qulqulluu keenya keessatti inni isaan haqaaqanii jal'isanii fudhatan sana sirreessanii gaafa fudhannu nuyi Maatiyos boqonnaan kun lakkoofsa 37 akkas jedha. Namni fannoo isa anaaf jedhee ol fudhatu anaaf jedhee kan baatu anaaf mala yookaan namni fannoo isa anaaf jedhee ol fudhatee baatu anaaf jedhee kan hin baanne fannoo ofiisaa baatee na duukaa kan hin buune anaaf kan malu miti. Kana jechuun fannoo ofiisaadha. Adda baasetu inda'u hammattuu keessa galcheetu fannoo ofiisaadha. Ish namni fannoo ofiisaa baata jechuun maal jechuudha? Fannoo qabnaan ofii keenyatti. Isa Ingilisiin gochuu barbaada. Fannoo qabnaan fannoon maali? Fannoon nu baannu maaliin? Kan gooftaa miti fannoon nu baannu. Erga jennee macaafni qulqulluun keenya yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo koo fuudhaa baadhaa hin jennee jarri kuni macaafa haqaaqanii baatu. Soo fannoon garuu fannoo ofii keessanii baadhaa. Fannoon nuyi qabnu maaliinni? Isa jedhudha. Yesuus Kiristoos namooti baay'een karaa inni irra darbee darbuudhaaf giraaf rakkin kiristaanummaan kun aarsaa akka nu gaafatu, kiristaanummaan kun wareegamuu akka nu gaafatu, kiristaanummaan kun gatii baasuu akka nu gaafatu Yesuus Kiristoos dubbateera. Bara keenya ta'uu yoo baate baroottan darban nu dudduuba amantoonnii fi tajaajiltoonni akkasuma kiristaanonni wareegaman Kiristoosiif jedhanii ofii isaanii kan gatan ofii isaanii kan kennan namoota baay'eedha. Fannoon isadha. Fannoon qabnu yoo ta'e jireenya kiristaanummaaf gatii baasaa akka hin jirre isin hubachiisuun barbaada. Kanaaf egaani kana kan argattan Maatiyos 16:24, Maarqos 8:34, Luqaas 14:27 irraa fannoo ofii keessaniidha malee fannoo koo jedhamti jechuudha. Maatiyos 27:32 irraa namichi fannoo Yesuus baate Simi'oon suni akka fannoo sirrii baate inima. Kanaaf lafa qottuudha namichi kun. Qotee bulaadha namichi kun. Bataam birtuu irshaalaba. Nama cimaadha. Maarqos 15:21 irraa argachuu dandeessu. Yesuus fannoo biratti
Fannoo irratti hojii hojjetame xiqqeessa isin himuu yaala. Yesuus fannoo biratti obbolummaa sirrii hundeesse. Fannooni kan irratti obbolummaa sirriin hundeeffamedha. Fannooni kan irratti hojiin hojjetamedha. Fannooni kan irratti fayyinni keenya fiixaan ba'edha malee fannootu nu fayyise otoo hin taane fayyisaan keenya kan irratti fannifame isa fannifametu nu fayyise malee fannicha miti. እኛ የተሰቀለውን እንሰብካለን እንጂ ያ መስቀል አይደለም የምንሰብከው። መስቀል አይሰበክም፣ የተሰቀለው ግን እንሰብካለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኑ ይሰፈንፈሜ ለለምነ ማለ ፈኖ ለለምነ ምቲ ፈኖን ይለለበሙ እኒ ፈንፈሜ ገሩ የሮንዱማ ይለለበሙ ሲገሌ ከናፍ ፈኖ ረታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱቢ ጉርጉዳ ቶርባ ዱበቴ ዱቢ ጉርጉዳ እኒ ቶርባ ዱበቴ ሞ ኑ ፈይና ኤርጋነ ችረታ ዱበቴ raawwatamee reede eebodhee reede ilaa obboleessa kee ilaa obboleettii kee obbolummaa hundeesse fannoon kan ittiin dhalli namaa hundi tokko ta'e obbolummaa dhala namaaf obbolummaa labse fannoo irra taa'ee Yesuus fannoo irratti utuura irra jiru obbolummaa sirrii labse qoqqooddaan labsine obbolummaa sirrii dhala namaa walitti kenneeti fannoo irratti ol ba'e. Fannoo irratti maaltu ta'e yoo jettan diinummaatu balleeffame Efesoon 2:14 diinummaa waan jedhamu dhala namaa gidduudhaa balleeffame. 2 nagaatu waaqaaf lafa irratti argame Qolaasaayis 1:20. 3 waan nama irratti caafame sanatu waan nutti hin tolin sanatu waan karaa seeraa nurraa barbaadamu sanurratti fannoo irratti cinqaaramuu isaatiin iddoo isaatii balleeffame Qolaasaayis 2:14. Arfafa warra qilleensa keessatti aboo qabanii fi humna qaban sana harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'ise salphisee isaan argisiise Yesuus Kiristoos. Qolaasaayis 2:14. Shanafa cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannoo irratti ol ba'ee madaa'uu isaatiif fayyina nuuf laate fayyina bara bara. Fannoo irratti kanatu ta'e waan achirratti ta'e dhiisee akkamitti waa'ee fannoo haasa'ani. Isa seenaa fannoo irratti hojjete dhiisee akkamitti waa'ee fannoo haasa'ani. Yeroo waa'ee fannoo haasa'u waa'ee muka Yesuus irratti fannifamee ol kaasee lallabee sagadamuu fi qaba jedhu qabu. Yesuus geetaan. Fannoo moo isa fannifameetu isaan fayyise. Utuu amma waa'ee fannoo kana cimsanii sagadamuu fi qaba jedhanii dhungachaa oolan Yesuus Kiristoosiin akka kana nama badee argamee jira malee fannoon badee argamee jiru macaanuu qulqulluun keenya nimu. Namni garuu badee argameera. Fannoo badee argamee hin qabnu nuyi. Phaawulos waa'ee fannoo kana akka kanadha. Qorontos isa duraa boqonnaa 2:2 isa fannifame sana qofa beekuuf murtoo godheeran. Yeroo isin gidduu ture, yeroo isin gidduudha tajaajilaa ture keessatti ogummaa namaatiin yookaan seenaadhaan yookaan beekumsa biraatiin waan isin gidduutti of mul'ise hin qabu. Maalan godhare isa fannifame sana duukaa bu'u isa fannifame sana qofa beeku bakka isa fannifame isa irratti fannifame jedhu isa fannifame sana beekuun dirqama. Phaawulosumti immoo akka kanadha. Isa duraa Qorontos boqonnaan 1:23 akkasii nuyi garuu isa fannifame Kiristoosin hin lallabna. Eenyuun lallabna? Isa fannifame Kiristoosin hin lallabna. Isa fannifame. Nu isa fannifame lallabna. Isaan isa irratti fannifame haa lallabani. Nu isa seenaa nuuf hojjete lallabna. Jireenyaa fi fannoo adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Fannooni hin sagannuuf malee nuuf fannooni kiristiyaanotaaf fannooni piraaktikaalii dhuyyuu ilaalcha keessatti iyyuu toorri fannoo nuuf yeroo hundumaa Kiristoos Yesuus akka waan fannifamee tureetti fuula keessan duran turre eree gaafa jedhu Yesuus Kiristoos hin gaafa laallu fannoo laalla. Akkana gaafan jedhu sagannaa fi fannoon fayyisa jechaan jiru. Yesuusin yeroo hundumaa fannifamuu isaan dura keenya jira. Namni fannoo isa anaaf jedhee baatu isa jedhu kana nuyi karaa Kiristoos irra jireenya wajjin jiraannuu fi deddeebiin hundumaatti fannoo Kiristoos isaaf jennee waan ta'an isaaf jennee jireenya nu dabarsine hundi isaa fannoodha.
Fannoon nuyi Yesuusiif jennee baannu maalidha jettan jireenya nuyi jiraannu fannoo wajjin hariiroo qaba jechuun biyyi lafaa kun kan keenya miti. Rakkinaa fi gidiraa baay'ee qabdi. Kana keessatti garuu nuyi waan biyyi lafaa nurraa barbaadu hundumaa dhiifne. Hundumaa dhiifne ofitti hirrifne gidiraaf rakkina hundumaa Kiristoosiif jennee gaafa siman fannoo baachuu keenya. Egaa nu isa kana Yesuus duukaa bu'uuf jennee baanne isaaf jiraanne jechuudha. Yesuusiif jennee wanti nuyi ofitti hirrifne hundinuu fannoo baachuu keenya. Dhukkubni beelli ari'atam sababni kan Yesuus ta'uu keetiin ati dabarsite hundinuu fannoodha jechuudha. Egaan kuni fannoon jireenyi fannoo yookaan toora fannoo irratti waan kana haasofna. Yesuus Kiristoos gaafa gara fannootti adeemu namoonni baay'een biraa qabaman. Maarkos kan jedhamu toonni gara fannootti adeemaa jiru uffata golbatee jira shirrixii isa jennu qaraxatee utuu jiru naqa bodhee otoo fiiguu qullaa gadhiisan shirrixii isaatirraa bu'e. Naannoo fannoo qorumsa qaba. Harrayyuu jireenyi fannoo qorumsa qaba. Jireenya fannoo baatanii jiraachuu jechuun isa afaan hin dubbannu miti. Isa jireenya kee irratti mul'atu. Isa ofirratti fannifannee deemnu tun ta'an isa deddeebii keenya keessatti mul'atudha fannoon. Kanaaf isa kanadha waa'een fannoo. Namoonni fannoo baachaa oolanii masqaliidhaan inni irra raffatanii dhungachaa baachaa sagadaa fi oolan macaafa qulqulluudhaan kan hin deeggarame ta'uusaa isinitti himaa. Akkaataan fannootu bade fannootu argame. Fannoon du'aa kaase. Egaa fannoon du'aa kaasa ta'e. Egaa fannoon seexana baasa ta'e. Egaa fannoon nama du'e kaasa ta'e. Yesuus Kiristoos maajii waamnare muka qaxxaamursinee walirra isaaf sagadaan jiraannu. Naaf dhugaa macaafa qulqulluurraa fagoo akka ta'e isiniif ibsuu yaale fayyaa ta'a.